Manni marii magaalaa Adaamaa walgahii idilee 50ffaa marsaa lammaffaa waggaa 13ffaa gaggeesseen wixinee dambii gochoota qulqullinaa fi midhaagina magaalaa balleessan dhorkuuf bahe irratti mari'achuun raggaasise. Carraa misoomaa magaalattiin qabdu guututti qabatamatti kun giddugala industirii fi daldala akkasumas turizimii taasisuun magaalaa mijattuu uumuuf mul'ata qabatame dhugoomsuuf xiyyeeffannoo gama hundaa barbaachisa. Kana faana babal'ina paarkota daandiiwwanii bu'uuraalee misoomaa fi koriidarii raawwataman ariifachiisuun kunuunsa gahaa taasisuuf dambichi barbaachisaadha jedhan. Wixinee dambii kana kan dhiyeessan itti gaafatamtuun waajjira abbaa alangaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Dinqinesh Fayyisaa. Balleessaawwan dambii kana faalleessan raawwachuun adabbiiwwan yakkaa hordofsiisu akkuma jirutti ta'ee tarkaanfiin bulchiinsaa akkaatuma sadarkaa balleessaatiin hojiirra akka oolfamu dambichaan hammatameera. Namni tumaa kana darbuun adabbii bulchiinsaa irratti murtaa'e kamiyyuu waraqaa beeksisa adabbii qabachuun guyyaa hojii 3 keessatti aanaa balleessicha keessatti raawwatame keessatti waajjira galii aanichaatti adabbii maallaqaa galii gochuun adabbii biroo yoo irratti murtaa'e raawwachuu qaba. Keewwata kana keewwata xiqqaa 2 jalatti kan tumame yoo jiraate illee namni tumaa kana darbee adabbii maallaqaa itti murtaa'e dandeettii kafaluu kan hin qabne ta'uu mirkanaa'e naannoo akka qulqulleessu sochii qaamaa yookiin immoo hojii humnaatiin humna isaa tilmaama keessa galche akka hojjetu kan godhamu ta'uu isaati. Kan keewwata xiqqaa 2 jalatti tume akkuma eegametti ta'ee tumaa darbitoonni teessoo dhaabbii hin qabne fakkeenyaaf konkolaachistoonni fi imaltoonni fi namoonni teessoo dhaabbii magaalaa kana keessaa hin qabne jechuu barbaanneeti as jalatti. Tuma darbitoonni teessoo dhaabbii hin qabne dambii kabachiisan poolisii waliin ta'uun adabbiin maallaqaa ni kafalchiisa jedhanii socho'u waan ta'eef asitti argamuudhaaf dhimmoota rakkisan keessatti namni beeksisa adabbii dambii kabachiisaa irraa fudhachuuf hayyamamaa hin taane akka fudhateetti lakkaawamee adabbicha akka raawwatu ni taasifama. Irra deddeebiin balleessicha raawwachuun adabbii maallaqaa caqafame dachaa akka kaffalchiisu dhaabbata daldalaa yoo ta'e hayyamni haqamuu fi dhiyeessii bishaanii adda kutuun ni raawwatama jedhan. Hojii ijaarsaa yoo ta'e hayyamni ijaarsaa akka haqamuu fi bishaan adda citu akkasumas konkolaachisaa taanaan hayyamni konkolaachisummaa akka haqamu ta'a jedhan. Balleessaa irra deddeebii fi adabbii bulchiinsaa kan jedhus qaba. Tuma darbaan kamiyyuu adabbii irratti murtaa'e guyyaa raawwate irraa kaasee irra deddeebiin balleessaa wal fakkaataa kan raawwate yoo ta'e adabbii maallaqaa miiltoo gabatee keessatti balleessaa raawwateef ibsame dachaa akka kafalamu kan godhamu ta'a. Kan keewwata xiqqaa tokko jalatti tumame akkuma jirutti ta'ee hojii daldalaa kan hojjetu yoo ta'e hayyamni daldalaa akka haqamu dhiyeessiin bishaanii akka adda citu ni godhama. Hojii ijaarsaa kan hojjetu yoo ta'e hayyamni ijaarsaa akka haqamu dhiyeessiin bishaanii akka adda citu. Konkolaachisaa yoo ta'e hayyamni konkolaachisummaa akka haqamu. Mana jireenyaa yoo ta'e dhiyeessiin bishaanii akka adda cituu fi dhaabbata mootummaa fi miti mootummaa yoo ta'e dhiyeessiin bishaanii akka adda citu kan taasifamu ta'a jechuudha balleessaa irra deddeebii namoota raawwataniif. Inni biraa namni adabbii keewwata kana keewwata xiqqaa jalatti adabbii maallaqaa itti murtaa'e yoo hin kafalle qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan mana murtii aangoo qabutti himata dhiyeessee adabbii maallaqaa itti murtaa'e akka kaffalu yookiin akka raawwatu kan taasifamu ta'uu isaatis hammatamee jira. Waajjiraaleen mana qopheessaa galii dhaabbata bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalatti akkasumas qaamoleen nageenyaa dambicha raawwachiisuuf gahee qabaatu. Qaamni kamuu hojiirra oolmaa kanaaf dirqama tumsuu akka qabu ka'eera. Tokkoffaa namni kamiyyuu balfa gogaa dallaa isaa keessatti sirnaan qabuu dhabuu gosaan adda baasuu dhabuu bittinneessuu haala fayyaa fi naannoo miidheen yoo kuuse mana jireenyaa yoo ta'e adabbii qarshii 2,000 akka adabamu. Dhaabbata yoo ta'e immoo adabbii qarshii 50,000 adabamuu akka qabuu fi dirqama adabbicha kaffaluu fi balfichas kaasuu tumamee jira jechuudha. Namni kamiyyuu balfa gogaa dallaa mana yookiin dhaabbata isaa keessaa baasee bakka hin eeyyamamnetti kan gate yookiin kan kaa'e yoo ta'e balfa mana jireenyaa yoo ta'e adabbii qarshii 5,000. Balfa industirii yoo ta'e adabbii qarshii 50,000. Balfa dhaabbilee fayyaa yoo ta'e adabbii qarshii 30,000. Akkasumas balfa dhaabbilee biroo irraa madde yoo ta'e immoo adabbii qarshii 10,000 kan adabsiisuu fi dirqama balfa gate kaasuus akka qabu. 3 namni kamiyyuu balfa gogaa konkolaataa keessaa madde
bakka hin eeyyamamnetti kamittuu yoo gate qarshii 5,000 adabamuu akka qabu akkasumas konkolaachisaan yookiin immoo imalaan konkolaataa keessa taa'ee balfa gogaa gosa kamiyyuu foddaadhaanis ta'ee balbalaan gara alaatti yoo darbe yookiin yoo gate adabbii qarshii 2,000 akka adabamudha. Inni afuraffaan namni kamiyyuu daandiirra osoo deemu haftee sigaaraa, waraqaa sooftii, feestaala, haftee jimaa, haftee kuduraa, tikeetii geejibaa, kaardii moobaayilaa, waraqaa hancaqqee fi karameellaaf kan kana fakkaatan balfa gogaa xixiqqoo bakka hin eeyyamamnetti yookiin paarkii, iddoo magariisuu, bu'uuraalee kooriidarii misoomaa, iddoo bashannanaa, iddoo haara galfii uummataa, daandii, qarqara daandii fi addabaabaayii akkasumas bo'oo daandii riqicha keessatti yookiin iddoo kanatti kan gate yoo ta'e adabbii qarshii 2,000 kan adabamu ta'a. 5 namni kamiyyuu hayyama qaama dhimmi ilaaluurraa osoo hin qabaatiin cirracha biyyoo baala fi haftee ijaarsaa jigee bakka hin eeyyamamnetti ol kaa'uun naannoo yoo xureesse qarshii 25,000 akka adabamu. Daandii yookiin immoo iddoo biroo hin eeyyamamnetti paarkota, iddoo magariisuu, bu'uuraalee kooriidarii misoomaa, iddoo bashannanaa, iddoo uummataaf banaa ta'an, qarqara daandii, addabaabaayii fi kanneen kana fakkaatan irratti kan akka marga yookiin qeexamaa, baala boqqoolloo, qoroqondaa, shonkoora, galabaa, shumburaa fi baaqelaa, quncee kuduraa fi kanneen kana fakkaatan yeroo gurgurutti namni naannoo sana xureesse yookiin namni fayyadamee haftee isaa gate kamiyyuu adabbii qarshii 5,000 akka adabamu dambii kana keessatti tumamee jira jechuudha. Miseensonni mana marichaas wixinee dambichaa irratti erga mari'atanii gurraandhala 14 bara 2018 irraa eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun raggaasisaniiru.